እመቤቴ ማርያም እየስጠራት በትናት ደርሳለች የጌታዬ እናት ባንቺ ታምናለሁ ድንግል እመቤቴ ቤቴም እንዲባረክ ነይግድ እናቴ እመቤቴ ማርያም እየስጠራት በትናት Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo manaa fi kallattii jirtan kamitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Warroonni amantii biroos akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii eeggamtanii nama guyyaa kanaa taatan hundi keessanii asumaan obboleettii koo kanan baay'ee jaaladhu baay'een kabaju Dasitaa Muhammad ishii wajjin dhufnee jirra rasharshir jennee dhufnee jirra akkamiin nu simattu haamileen keessan akkamiin isiniin jedha. Warroonni mana koo kanaaf immoo iyyuu haarawaa taatan mallattoo diimtuu san caan godha oon godha bira taraayii osoo gurraachessine akka biran tarre viidiyoon ani gallakkisu wantoota barumsa qabu wantoota immoo iyyuu irraa barachuu dandeessanii akkasin bira ga'uuf akka mooyyutu maamila kootis taatanii maamila keessanis ta'e karaa fuulduraatitti wanta guddaa wal faana hojjennu viidiyoon ani gallakkisu akkasin bira ga'uuf mallattoo isaa osoo gurraachessine biran tarinaa laayikii osoo hin tuqne biran tarinaa kama nama kamiitu jechuudha mana koo duwwaa osoo hin taane namuma kamiifu jechuudha. Asumaanii karaa shiitettan isin dabarsaa turtiin keessan hanga dhuma viidiyoo keenyatitti hanga dhuma mooyyutu sagantaa keenyatitti nu waliin obsaan jaalalaan akka turtan isin affeereen jira. Qeeqa qabdanii fi yaada qabdan mooyyutu saanduqa komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Asumaan karaa dasiititti isin dabarsan jira isiniin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota YouTube akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii nageenyi koo bakkuma jirutti isin haa qaqqabu amantaan gandaan osoo addaan isin hin qoonne nageenyi kiyya bootaa jiru isin haa qaqqabu isiniin jechuu jaaladha. Hiyooti koo akkam jirtan nagaa fayyaa keetii mana keetii keessumaa gootee naqee waluu keetiif waa'ee tokko naaf galatoomisan jedha. Haadha maaliif mana hiyooti dhufne wajjumaan haalaaluu hordoftoonni hiyooti hundi isaaniitu warri laayikii sheerii gochuudhaan bira dhaabatanii jajjabeessitanii sadarkaa kanaan geettan hundi keessanuu galatoomaa isinan jedha. Sababbii haadha mana hiyooti dhufeef viidiyoo kana hanga dhumaa ilaalaa wajjumaan haa ilaallu yaada qabnu koomentii jalatti haa barreessinuu laayikii sheerii gochuudhaan akka hin daganne isinan jechuu jaaladha. Hiyooti gaafii wayinaaf dhiyeessite jirti gara gaafii isheetitti deema. Inshallah gaafichi irratti dogongora deebii yoo jiraate ammoo nu sirreessa koomentii nuuf barreessa. Gaafichi ulfaataa isinillee naaf gargaaraa na bira dhaabadhaa isinin jedha hordoftoonni hiyooti hundi keessanuu. Hayyee gara gaafii haa deemnu. Maal jedha seetanii gaafiin isa jalqaba. Maqaan namni siif baasee jibbitu jira yeroo ijoollummaa maqaa qoosaa jedha. Maqaan namni naa baasee yeroo ijoollummaa an jibbuu hin jiru garuu maqaan kiyya maqaa dabalataan baay'ee naaf baafamillee hin jira. Maqaan naa baafame keessaa maqaan hin jibba jedhee yaadu hin jiru hundaan nan jaaladha nan kabaja. Maqaan naa baay'is maqaa jaalalaati. Waan ta'eef inni tokko qofa hin jira kan yaadadhu keessaa jechuudha. Isallee jaalalumaaf naa baafame abbaan sun jaalalumaaf naa baase garuu ammoo das natti hin jedhana yeroo naaf waamane natti hin tolu jechuudha maqichi sunillee bujjaa naan jedhamu. Obboleessa akaakayyuu kiyyaatti anaaf isa akaakayyuu ta'a jechuudha. Bujjaa naan jedha yeroo hundaa jechuudha. Bakka maqaa sunnatti hin tolu ana maaliif akka ta'e hin beekullee yoo inni saniif na yaamu natti hin tolu.
inni ammoo bujjaanaan jechuun jaalata jecha yeroo hunda bujjaa jedhee inni yoo na waamu yeroo tokko yeroo lama nan dabarsa nan deebisuuf jecha jalaan hin awwaadhu jechuudha. Maqoota naaf bahanii ka ijoollummaa kiyyaarraa eegalee hanga ammaallee sadarkaa amma jiru kanatti illee naaf bahaa jiru keessa maqaa sanbichaa xiqqoo qeeqa qaba malee yookiin jibbiinsi na keessatti dhagama malee maqaa biraa jibba hin qabu san jedha. Gaafichi ni lammaffaa waan haaromsa kee irraa hafuu hin qabne shannuuf ibsii naan jette turte. Wanni haaromsa kiyyarraa hafuu hin qabne inni shanane tokkoffaa abbaan manaa kiyya hafuu hin qabu. Haaromsa kiyyarratti akka argamu na fedha. Aggaxaamii amma yeroo ammaa sargii godhatee namni tokko makiinaa rakkoo godhachuu danda'a. Haala adda addaatiin danda'a. Haala jireenyaa wali bu'iinsa naannootiin keessa jiru ta'uu danda'a. Akkasiin baay'een guyyaa sargii irraa abbaan manaa yookiin mushurraan ka hafutu jira. Wanni muudannoon garagaraa muudatee jechuudha. Akkuma isanii abbaan manaa kiyyaa adda dureedhaan akka hafu hin barbaadu. Inni lammaffaa ammoo hiriyoonni kiyya akka hafan hin barbaadu. Inni sadaffaa ammoo maatiin kiyya jechuudha. Faamiliin kiyya guutumaan guututti hundi isaanii gammachuu kiyya irratti yoo argaman natti tola. Isaan hundee maatii kiyya keessa faamilii kiyya keessa namni tokko akka hafu hin barbaadu. Inni sadaffaa ammoo haala aadaa keenyaatiin akka geggeeffamu barbaada. Haala aadaa keenyaatiin nyaannis akka dhiyaatu barbaada. Kun akka hafu hin barbaadu. Akkana jedha yaada. Yoo ammoo bal'inaan isin ibsu baay'ee dhiifama sanin jedha. Wanna jiru ammoo warri koomentii itti nuuf dabala. Warri as jala jirtan itti nuuf dabala isin jechuu yaadadha. Gaaficha isaa sadaffaatti daanna. Okay, gaafichi inni sadaffaa maal jedha seetanii jaalala boottee beektaa. Jaalalaa fi namni hin boonne hin jira jedhee hin yaadu. Ani ammoo akka adda dureetti jaalalaaf boo'ee jira. Baay'ee dhiphadhee jira. Baay'ee miidhameellee jira. Sababbiin boo'eef illee mucaa tokko akka malee tokko jaaladha. Innis na jaalata. Jaalalli keenya kuni akka galma geenne maatiin keenya lamaan kun hin jaalanne. Maatiin keenya hin barbaanne jechuudha. Gara lachuunuu maatiin isaatiin maatiin kiyyallee waliif feene waliin jaalanne. Sababa saniif jaalalli keenya iddootti addaan cite. Yeroo san baay'ee boo'ee baay'ee gaddee jaalala baay'ee boo'ee jechuudha. Deebi'oo si ta'e kanuma. Gaafii arfaffaa nama jaalalaan miidhamee argitee beektaa. Osoo argitee gorsa akkamii kennitaaf? Namni jaalalaan miidhamee argee beekee yookiin ammoo gorsa kenneefillee hin jiru. Kanaan dura jechuudhaan kana mudate akka ofii kiyyaatitti ofii jaalalaan miidhamee argee jira. Garuu ammoo nama na mudatee gorsa laadheef hin jiru. Gaaficha keetiif ammoo deebii yoo deebisa ta'e nama jaalalaan miidhame tokko gorsi an kennuufi obsa qabaachuudha. Kan darbe dhiisanii kan of duraa yaaduudha. Jaalalli irratti miidhaman suni kan biraallee namni akkasitti jaalatu wanna dhufuufi wanna argamuufi ka dura dabaresa sammuu keessaa of qaraganii of dhiqanii isa of duraaf yaaduudha. Wanna biraatiif of qopheessuudha. Harka caalaa obsa qabaachuudha jedhee yaada. Akkas jedhee yaada. Gaafii isa shanaffaa wanti muuxannoo isaa qabdu kan ittiin hojjanne jettee yaaddu qabdaa. Eeyyan wanni muuxannoo isaa qabu kan itti hojjanne kan osoo itti hojjadhee jiraadhe
jedhee yaadu jira. Tokko fakkeenyaaf ijji siraa harkaa mudannoo isaan ni qaba. Mu'aa isaan nan qaba. Algaa libsii dha'uu, daanteelii dha'uu sirriitti beeka jechuudha. Garuu ammoo irratti hin hojjanne. Sababbiin irratti hojjanne hanga biyya ormaa kana dhufe ammoo argachuu hin dandeenye meeshaa isaan hojjetanii, meeshaa isaan dha'anii haalli jireenya mana ormaallee hin beekama. Garuu ammoo sa'aatii boqonnaa qabu osoo argadhee isaan dabarse jedhee baay'ee tokko yeroo baay'ee dhiphadha. Muuxannoo qabu kan waa baay'ee hojjedha. Osoo algaa libsii tokko dha'ee algaa libsii 2-3 fakkeenyaaf yeroo boqonnaa qabnu yoo dalagaa geessinu hin teenna. Yeroo teennu kana osoo meeshaa san argadhee isa hojjedhe jedhee yeroo baay'ee sammuu kiyya of hoqqasa jechuudha. Garuu ammoo meeshaa san dhabuu irraa kan ka'e muuxannoo qabu sanii mu'aa qabu suni na keessatti hafe jechuudha. Isa kana inni isa jaaffaa ammoo osoo nama 5 waliin biyya 5 daawwadhu jedhamtee eenyuun faa wajjin deemta? Nama 5 wajjin biyya daawwadhu biyya 5 daawwadhu osoo naan jedhanii akka adda dureetitti namni ani wajjin deemu abbaa manaa kooti, maatii kooti, ijoollee kooti akka adda dureetitti jechuudha. Kanniin wajjin nan deema jedhee yaada. Abbaa manaa kooti, ijoollee kooti, faamilii haadhaaf abbaa koo, haadhaaf abbaa mana kooti jechuudha. Kanniin wajjin deemaa jedhee yaadallee inshaallah rabbi yoo jedhee gara biyyaa yoo gale deemuufis daawwachuufis biyyoota akkas lama sootaati naannuma Oromiyaa keessaayyuu daawwachuu nan yaala jedha. Inshaallah abdii rabbiitiin. Inni 8ffaa hirribaa moo hojii jaalattaa jedha. An yeroo biyya jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf hirriba jaaladha. Hojii baay'ee hin jaaladhu. Hirriba jaaladhaa ture. Sa'aatii kiyya baay'ee hojiirratti hin dabarsine hirribaan dabarsaa ture. Alhamdulillah rabbi alamii haga biyya ormaa dhufe kana ammoo bu'aa hojii argee jira. Hojiidhaan dabarsa. Akkasuma hirriba sanillee dagadhee jira. Amma ammoo hojii hojjechuu jaaladha jechuudha. Jijjiirama jira ka durii sanirra waan ta'eef amma hojii hojjechuu jaaladha. Gaafachitti aanu ammoo muudannoo jaalalaa qabda yookiin jaalattee dhabdee beektaa? Akkuma reef sitti himee muudannoon jaalalaa an hin qabu. Nama an jaaladhee akka malee jaaladhuuf akka malee na jaalatu. Sababa maatiitiif gargar ba'uun kiyya muudannoo kooti yoomis hin dagadhu keessa kiyyaa wanna hin baane waan ta'eef jaalala ijoollummaa kooti waan ta'eef hin dagadhu. Akkasuma sanii dhabdee beektaa kan jettu dhabee jira. Sababa maatiitiif dhabee jira. Deebii yoo ta'e kanuma jedhee yaada dhabee jira sin jedha. Dhabuu keessaayyuu baay'eetti miidhame. Baay'eetti miidhame baay'eetti boo'ee jedha garuu wanni godhama hin jiru. Maatii wajjin deemuu waan barbaachisuuf wanna maatiin keessi hin jaalanne tokko jaalachuun hin danda'amu. Nama tokko jettee hawaasa nama baay'ee dhabuun hin danda'amu. Sababa kanarraa kan ka'e isa tokkochaa jedhee maatii kiyya yookiin faamilii kiyya hin dhabu jedhee innillee akkuma sanii anaaf jedhee faamilii ofii hin dhabu jennee mari'annee akkasitti wal dhabnee jechuudha. Inni biraa jireenya addunyaa kana irraa maal sodaattaa jedha gaafichi. Jireenya addunyaa kanarraa mee maal jedha? Jireenya addunyaa kanarraa wanni as sodaadhu rabbii sodaadha. Jiru addunyaa kanarraa wanni as sodaadhu rabbiin bichaadha. Wanni biraa wanni as sodaadhu hin qabu. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiin as sodaadha. Saniin alaa wanni as sodaadhu hin qabu jedhee yaada. Rabbiin qofa sodaadha. Bilbilatu addaan kutee viidiyoon addaan cite sanin jedha dhiifama sanin jechuu jaaladha. Rabbii sodaadha. Rabbiin gaditti wanna biraa wanna sodaadhe hin qabu addunyaa kanarratti jechuudha. Jireenya
jireenya addunyaa kanarraatti maal sodaattaa gaafa jedhu deebisee jira. Wanti osoo addunyaa kana irraa badee jettee hawwitu maaltu jira jedha. Wanti addunyaa kanarraa osoo badee osoo jiraachuu baatee jedhee wanni ani hawwu yookiin wanni ani yaadu jibbiinsa. Akka adda dureetitti jibbiinsi osoo addunyaa kanarra jiraachuu baatee osoo addunyaa kanarraa badee jedheen ayyaada. Irra dabalatamuu du'a. Duunis osoo jiraachuu baatee duunis osoo jiraachuu baatee jedheen ayyaada. Itti dabalatee ammoo hiyyummaan osoo jiraachuu baatee hunduu wal qixxummaan osoo jiraate gammadee osoo jiraate ummanni keenya jaalalaan osoo jiraate hiyyeessa dureessa jedhamee osoo addaan baafamuu baate tokko ta'ee osoo jiraate isa nan barbaada. Kanaafuu wanni ani ammoo osoo addunyaa kanarraa akka hin jiraanne jedhee yaadu tokkoffaa du'a, lammaffaa ammoo jibbiinsa, sadaffaa ammoo hiyyummaadha. Kanneen hin jaaladhu osoo jiraachuu baate jedhee nan hawwa. Sababbiin isaa maaliif namni keenya walii galteedhaan gammachuudhaan osoo wajjin jiraate osoo wajjin deeme osoo tokko taane nan hawwa. Sababa kanarraa kan ka'e jibbiinsa sirriitti jibba. Osoo jiraachuu baate addunyaa kanarra xiqqaa guddaan keenya osoo wal jaalate osoo wal hammate osoo wal faana hiriirre rakkataa keenya osoo gargaarre dhibamaa keenya osoo gargaarre hiyyeessa jechi jedhamu kun osoo jiraachuu baate dureessaa hiyyeessa ka jedhamu kun osoo jiraachuu baate namni hunduu qixa ta'ee tokko ta'ee osoo jiraate natti tola. Kanumaa isanin jedha yaanni kiyya. Yoo balleesse dhiifama isanin jecha jaaladha. Gaaficha isheen gaafate xumuree jira. Akkuma sani namni nan beekne hoo jiraattanii Andastee Muhammad jedhama. YouTube kiyyallee dhaqaa laayik sheer godhaa. Walaa jajjabeessinu wal bira haa dhaabannu isanin jecha jaaladha. Hiyooti koo baay'ee tokko naaf galatoomii gaafii akkana na dhiyeessite mana keetitti of biratti na waamtee kootu mana kiyyatti gaafii kana deebisii hirmaadhu naan jechuu keetiif baay'ee tokko naaf galatoomii kabajamii sin jechuu jaaladha. Akkasuma hordoftoonni hiyooti hundi keessanuu warri sagalee koo dhageeffattanillee naaf galatooma. Laayik sheerii godhaa viidiyoo hanga dhumaa laala. Yaada keessan ammoo koomentii jalatti nuuf kaayaa nuuf barreessa. Wanni sirreeffachuu qabnu ammoo koomentii keessan laallee of duraaf sirreeffachuu dandeenya jedhee yaada. Kana fakkaataa viidiyoon hadhaa kun yoo isinitti tole yoo isin gammachiise laayik sheeriidhaan akka nu gammachiiftan abdii qaba. Isinirraas jedha. Nagaan tura ummata jaalalaa wal haa jaalannu wal haa kabajnu Oromoon tokko haa taanu gandaa wal akka qoonni amantaan akka wal hin qoonne wanda gandummaaf wanda amantaa wal qoonnu kana of keessaa balleessine tokko haa taanu. Tokkummaan akkamitti ibsuu dandeenya tokkummaan maaliif jecha jedhu akkamitti ibsuu dandeenya ka jennu beenne tokko haa taanu wala amannu. Isinan jecha jaaladha. Biyya keenyaaf illee rabbiin nagaa haa uumu. Haalli amma keessa jiru kun baay'ee nama jibbisiisa. Wanni miidiyaa irratti dhaga'amullee baay'ee nama jibbisiisa. Rabbiin qabbana nu haa buusu, nagaa nu haa buusu. Oromiyaa rabbiin nuuf haa bilisoomsu. Isinan jecha jaaladha. Haasaa isin guddisee jira. Dhiifamaa nagaa naa tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.